Qophida isin biraan geenya keessumattuu Victor Yokeresh gara Arsenal erga dhufe Arsenalif paawundii yookaan immoo euro miliyoona 63 mallatteessuun ni beekama. Taphatichi amma garee Arsenal keessatti kan inni argamu boru inumaayyuu tapha michooma kan madaallii ga'umsaa Tottenham waliin qaban irratti ni taphata jedhamaati eegama. Victor Yokeresh fooytuu lakkoofsa 14 inni uffatellee riikoordii Arsenal keessatti argamee hin beekne galmeessaa akka jiru himamaadha kan inni jiru. Dhimma kana ilaalchisee Andina Biraanuu qopheesse qaba dhaggeeffannee walitti deebina. 1 2 3 Kilabiin Kaaba London Arsenal waggoota 22 dura tapha tokko yoosoo hin mo'amin waancaa Premier League England fudhate. Egaa 2018 Arsene Wenger kilabicha leenjisaa turee fi egaa Mikel Arteetaan 2019 jalqabee garicha qabatee isaan gammaatti Arsenal fi waancaa liigichaa walitti naraaramne. Yaalanii dhabanii itti qanii qabachuu dadhabanii hawwanii milkeeffachuuf sanqatanii. Keessattuu gareen waggoota darban Mikel Arteetaan qindeessee garee cimaa fi morkataa ta'us taphataa sirrii sarara fuulduraa carraa argatee gara goolitti jijjiiruu dhabuudhaan milkii yeroo dheeraaf dharra'aatiin turan irraa hanqate. Kanarraa ka'uun deeggartoota kilabichaa qofa osoo hin taane xiinxaltoonni fi taphattoonni duraanii kilabichaa hedduunis Arsenal waancaa liigichaan walitti araaramuuf taphataa cimaa sarara fuulduraa mallatteessifachuu qaba jechuun qeeqaa turanii. Nutis qophii ispoortii keenya har'aatiin Victor Yokeresh Sporting Lisbon irraa mallatteessifatanii hawwii Arsenal galmaan ga'uuf abdatan irratti xiyyeeffannaa nu hordofaa. 1 2 3 Jijjiirraan Victor Yokeresh kun jijjiirraa obsaa fi cichoominaan haxxummaa fi jaalalaan xumurame. Bultee fi jetteen guyyaa guyyaatti baatiin ture ijoo miidiyaalee ispoortii ta'eetiin waa'ee jijjiirraa osoo hin taane akka fiilmii yookaan diraamaa kutaan ilaalamuu onnee jaalattoota kubbaa miilaa rarraase. Jaalalli Victor Yokeresh Arsenaliif qabu onnee deeggartoota Arsenaliin booji'e. Tummaa Daarektera Ispoortii Arsenal Andre Bertan yeroon goola bamaaf eeggamus tummaan pireezidaantii Sporting Lisbon Federico Varanda gufuu jijjiirraa kana ta'e. Juventus, Bayern Munich fi Manchester United jidduu galuudhaan taphaticha Arsenal jalaa butuudhaaf yaalanis Yokeresh garuu abadan Arsenalin ala jechuun dide. Yokeresh shaakala kilabicharraa hafuun mindaa adabamee gara Arsenal deemuuf jecha jaalalleesaa akka Lisbon jiraatan barbaadunis wal dhabe. Boodarra garuu dubbi fixaan Yokeresh Hasan Chaatiin kan Arsenal fi Sporting Lisbon mallaqa xiqqoo irratti wal dhaban irratti akka walii galaniif faayidaa jijjiirraa kanarraa argatu dhiisuudhaan jijjiirrichi xumurame. Amanamummaa agarsiiseen deeggartoota Arsenal jaalalaan kan booji'e Victor Yokeresh waliigaltee waggaa 5 hanga 2030 Emirates tursiisu mallatteesse. Arsenal jijjiirraa Yokereshiif ammattiin euro miliyoona 63.5 kaffaluun dhaawatan ammoo euro miliyoona 10 dabaluuf waliigalee harkatti galfate. Dannoo seena qabeessa kilabichaa lakkoofsa 14 kan fudhate Victor Yokeresh abjuu kootu dhugoome jedhe. Seenaa kilabichaatiin taphattoonni ciccimoon sarara fuulduraa hedduun turanis kan akka Ian Wright, Terry Daniel Henry fi Robin van Persie gomsa fullaan Arsenal tajaajile hin jiru. Waan Arsenal waggoota darban dhabe dabalaaf kan abdatame Yokeresh taphataa cimaa sarara fuulduraa ta'uu isaatiif lakkoofsatu dubbata. Taphoota 102 Sporting Lisboniif taphateen gooliiwwan 97 kan galche Victor Yokeresh bara darbee taphoota 52 gooliiwwan 54 galchuun xumure. Qaama fi teeknikaa kubbaa miilaaf barbaachisan hundas guuttate. Saffisaa fi cimina qabuun taphattoota sarara ittisaa garee faallatiif qormaata. Haalli carraa argateen kubbaa gara goolitti jijjiiruu isaa addumaan fageenyarraa dhiite fi addaan itti bu'ee goolii galchuus danda'a. Ga'umsa waggoota darban Sporting Lisbon keessatti mul'iseen kan leellifamu Victor Yokeresh daqiiqaa 90 keessatti 4.5 kubbaa gara goolitti yoo yaalu taphattoonni sarara fuulduraa Arsenal Gabriel Jesus 3.0 Kai Havertz 2.6 gara goolitti yaalanii. Dhibbeentaa kubbaa argatan gara goolitti jijjiiruunis taphattoota ciccimoo sarara fuulduraa Premier League England caala. Victor Yokeresh dhibbeentaan carraa argateen goolii galchuusaa 27.3. Alexander Isaac dhibbeentaa 26.4, Erling Haaland dhibbeentaa 21.6, Mohamed Salah 21.1 kubbaa argatan gara goolitti jijjiiranii. Waggoota 20 darban liigota Awurooppaa hanga sadarkaa kurnaffaa keessa jiraniin Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Robert Lewandowski fi Luis Suarez qofatu goolii 39 fi sana ol galche. Yokeresh bara darbee dorgommiilee hundaan
taphoota 52 gooliiwwan 54 liigii Poorchugaaliin gooliiwwan 39 galchuun tarree kanatti dabalame. Daltoonni kubbaa miilaa hedduun ga'umsa Gyökeres kana yoo dinqisiifatan sadarkaa kubbaa miilaa ardichaan liigiin Poorchugaal sadarkaa 8ffaarra jiraachuusaan warreen ga'umsa kana Piriimiyer Liigiin irra deebi'a jedhanii ittiin abdannes jiru. Rio Ferdinand fi Jose Mourinhoon ga'umsa waggoota darban Gyökeres Sporting Lisbon keessatti mul'iseef beekamtii kennanis Piriimiyer Liigiin irra deebi'uuf rakkata jechuun shakkii qabaachuu isaanii himu. Taphataan sarara ittisaa Arsenaal William Salibaan Gyökeres taphattoota sarara ittisaaf qormaata waancaa liigichaa akka fudhannuufis humna nuuf ta'a yoo jedhu ministeerri muummee UK Keir Starmer deeggara Arsenaal ta'an ammoo hawwii fi fedhiin keenya taphataa cimaa sarara fuulduraa akka Victor Gyökeres ture yeroon Arsenaal seenaa isaatti haaromsu amma jedhanii. Taphataa 35ffaa Mikel Arteta jalatti Arsenaaliif mallatteesse ta'uun kan galmaa'e Gyökeres bara darbee Arsenaal goolii 5 fi 1 Sporting Lisbon yoo injifatu mariin Arteta fi Bertaa waliin goonee Arsenaal akkan filadhu na taasise jedhe. Waggoota 5 darban Arteta jalatti goolii eegdonni 6 taphattoonni sarara ittisaa 11 kan sarara gidduu 15 fi sarara fuulduraa 2 Yesuusii fi Havertz Arsenaaliif mallatteessanis waggoota 3 darban Piriimiyer Liigii Ingilandi lammaffaan xumure. Arsenaal bara darbee gooliiwwan 22 kan bara dorgommii 2023-24 galchirraa yoo hanqatu qaawwa fi dadhabinni kilabichaa sarara fuulduraa ta'uuf akeektudha. Egaa Pierre-Emerick Aubameyang bara dorgommii 2019-20 goolii 22 liigichaan galchuun xumureas taphataan irra deebi'es hin jiru. Bara darbee Kai Havertz Piriimiyer Liigiin gooliiwwan 9 waliigalaa gooliiwwan 15 galchuun yoo xumuru egaa inni miidhameen booda Lisandro Trossard fi Mikel Merinotu itti gaafatamummaa sarara fuulduraa fudhate. Dorgommii dhufu milkiif kan kaayyeffate Arsenaal Martin Zubamendi, Christian Norgard, Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Christian Muslera fi Victor Gyökeres haaraa dabalate. Lammiin Sweden ganna 27 Victor Gyökeres taphattoota haaraa garichatti dabalaman waliin ta'uun Arsenaal fi waancaa liigichaa walitti araarsamuu akkam kan jedhu yerootu deebisaa horaa bulaa deebana. Manchester City gatii riikoordii ta'een goolii eegaa dhuma isaa deebisee mallatteessifateera. Riikoordii British kan ta'een goolii eegaa kana kan inni mallatteessifate Manchester City gadda dursee waliigaluun isaanii ni beekama. Taphataa dargaggeessa umrii 22 kana Manchester City dursee Burnleytti gurguree ture amma ammoo deebisee paawundii miiliyoona 27 itti baasee bitateera. Dabalataan ammoo paawundii miiliyoona 4 akka Burnleyf kaffalu Manchester City kan isaan walii galanii walumaa gala gatiin goolii eegaa dargaggeessa kanarratti ba'e paawundii miiliyoona 31 kan inni ta'u kun ammoo kanaan dura riikoordii goolii eegaan Everton kan lammii Ingilaand ta'e Jordan Pickfordin qabamee ture fooyyesseera. Jordan Pickford paawundii miiliyoona 30 ture kan Evertoniif mallatteesse riikoordii British yookaan immoo warra Ingilaand ta'uudhaan kan inni galmaa'e goolii eegaadhaani. Amma ammoo taphataan dargaggeessi kanumti Manchester Cityidhaa ture deebi'ee Manchester Cityidhaaf yoo mallatteessu James Trafford goolii eegaa riikoordii British fooyyesse ta'uudhaan paawundii miiliyoona 31 Manchester Cityidhaaf walii galtee waggaa 5 mallatteesseera. James Trafford keessumattuu bara darbe ammoo shaampiyoonshiippii Ingilaandiin ga'umsa gadi olaanaa inni mul'iseen sadarkaa kanatti kan Manchester Cityidhaan irra deebi'atee filatame jechuudha. Taphoota shaampiyoonshiippii Ingilaandii 45 irratti Burnleyf taphatee goolii eegaan kun jechuudha bara darbee goolii eegaa jabaa ta'uu isaa ittiin mirkaneesse keessaa taphoota 29 gooliin osoo irratti hin galin kan inni dabarse kun goolii eegdichi hammam ga'umsa olaanaa akka qabu kan ittiin mirkaneesse. Kanaaf Manchester Cityin bara darbee ta'iitii darbee gongoroota goolii eegdonni isaa uumaniin akkasuma immoo Ederson Moraes yeroo garagaraatti miidhamuunis wal qabate Steven Ortega kan inni fayyadamaatiin ture amma garuu taphataa dargaggeessa kana irratti
garee ijaarrachuu fi taphaticha ammoo kubbaa miilaanis taphachuu akka danda'uuf Pep Guardioladhaa fi taphataa mijatu akka ta'edha kan himamaatiin jiru. Kanaaf deebisee akka mallatteessifateedha. Manchester Cityin goolii eegaa kana mallatteessifachuu isaatiin wal qabate Ederson Moraes Manchester City gadi lakkisa jedhamu akka Manchester City waliin bara kana itti fufuu ni beekama. Amma immoo odeeffannoowwan ba'aa jiran yoo ta'e Stefan Ortegan Manchester City akka gadi lakkisu warri Manchester Cityidha itti himaniiru. Kanaaf amma taphataan kun filannoo jalqabaa Pep Guardiola ta'uu danda'a. Ta'uu baannaan ammoo bakka Ederson Moraesitti eeggataa ta'e Manchester City fayyaduu akka danda'udha kan himamaatiin jiru. Victor Osimhen ammoo Galatasarayif mallatteessu walii galeera. Taphataan lammii Naajeeriyaa fi kan Naapoliidha kan ture Victor Osimhen yuuroo miiliyoona 40 amma Galatasarayif mallatteessu walii galinni galee walii gala paawundi maallaqni taphataa kanarratti akka ba'u walii galame yuuroo miiliyoona 76 kan inni ta'u ammatti Galatasaray yuuroo miiliyoona 40 kaffalee bara 2026 keessa ammoo yuuroo miiliyoona 36 kan inni dabalu ta'a. Waliigala yuuroo miiliyoona 76 Galasarayitti Naapoliin akka taphataa lammii Naajeeriyaadha kana gurguratan waliigalaniiru. Taphatichi har'a gara Istaanbul ni imala jedhameera. Boru ammoo qorannoo fayyaa taasisee ifatti taphataa Galatasaray ta'uusaa ni beekama. Victor Osimhen bara 2024-25 kana keessa ergisaadhaan Galasarayif taphatee taphoota liigii biyyattiitiin tapha 30 taphatee goolii 26 galcheera. Victor Osimhen kubbaa 5 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessee kenneera. Dorgommii hundumaa waliigalaan ammoo Galatasarayif bara darbe goolii 37 galchee kubbaa 6 mijeessee kenneera. Taphatichi hammam ga'umsa akka qabu ammas kan ifatti agarsiisedha. Bara 2022-23 Naapoliin gara waggoota 32tiin booda waancaa seeree Itileetitti akka deebi'u taphataa gargaare keessaa isa tokkodha Victor Osimhen jechuudha. Amma garuu gara Galatasaray dhaabbiidhaan imaluudhaaf wantoonni hunduu xumuramanii walii galanii qorannoo fayyaa ifatti boruu ni taasisa jedhameeti eegama taphataan kun jechuudha. Odeeffannoo biraatiin Newcastle United ammoo goolii eegaa duraanii Arsenaliin Aaron Ramsdale mallatteessifachuudhaaf walii galeera. Bara darbe Southampton waliin gara Championship Englanditti kan gadi bu'e Ramsdale amma ergisaadhaan gara Newcastle deemuudhaaf walii galeera jedhameera. Taphaticha Newcastle amma ergisaadhaan mallatteessifatee yoo barbaade ammoo dhaabbii godhachuu danda'a. Taphataan umrii 27 kana garuu maallaqni Southampton isarraa barbaadu olaanaa akka ta'edha himamaa kan jiru. Ganna kana garuu ergisaadhaan akka mallatteessifatanidha. Har'a lammiin Ingilaandi kun qorannoo fayyaa ni xumura jedhameera. Arsenal keessatti tariitii hamma eegame osoo hin milkaa'in taphattoota hafan keessaa Aaron Ramsdale isa tokko. Goolii eegaan kun dogongoroota inni hojjetuun bara darbeerreen dogongoroota darbee inni hojjetuun Southampton waliin wal fudhatanii Championship Englanditti kan gadi bu'anii amma ammoo Newcastle keessatti ni milkaa'ii kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Manchester United ammoo gatii Jadon Sancho ittiin gurguru paawundii miiliyoona 17tti gadi hir'iseera yookaan gadi xiqqeesseera jedheera. Taphataa paawundii miiliyoona 73 Borussia Dortmund irraa bite kana Manchester United homaa osoo ittiin fayyadamin ergisaadhaan kilaboota garaagaraa keessa ergisaadhaan dabarsaatiin ture. Bara darbe Chelsea keessatti ergisaan dabarsee waancaa Conference League Chelsea waliin injifateera. Taphatichi sana dura Borussia Dortmundifis ergisaadhaan kennee ture. Amma immoo dhaabbiidhaan Borussia Dortmund taphataa kana irra deebi'ee mallatteessifachuu akka barbaadu kaleessarraa beeksisee dubbataa ture. Erga Erik ten Hag waliin walitti bu'ee Ruben Amorimis taphataa kana irra deebiidhaan akka hin barbaanne yeroo garaagaraatti ibsaadha kan inni ture. Amma garuu kilaba jalqabaa isaa kan gatii paawundii miiliyoona 73 Manchester United irraa mallatteessifatte akka deebi'uudha. Jalqaba Manchester United hanga paawundii miiliyoona 45 taphataa kanarraa akka barbaadu dubbataa ture. Kilaboonni daran isaa akka hin barbaanne Juventus taphataa kana barbaadaa ture. Garuu maallaqni Manchester United barbaadu guddaa ta'uu wal qabatee kilaboonni fedhii isaanii hir'isaa isaan turan. Amma garuu Manchester United Jadon Sancho paawundii miiliyoona 17 argannaan nan gurgura jedheera. Chelsea ammoo ammas Alejandro Garnacho abdii irraa hin kutanne jedheera. Xavi Simons kan mallatteessifatu yoo ta'es taphataa kana deebisee Manchester United irraa mallatteessifachuu akka barbaadudha. Chelsea kan gabaase ganna kana keessumattuu taphattoota mallatteessifachuun dargaggoota garee isaa ijaaraa kan jiru. Chelsea Garnacho Manchester United akka gadi lakkisu ni beekama. Kana wal qabatee bara darbe amajjiirraa eegalee Chelsea taphataa kana barbaadaa turus maallaqni Manchester United barbaadaa ture olaanaadha. Napoli dabalatee kilaboonni hedduun taphataa kana ni barbaadu. Manchester United
United garuu taphattoota kilaboota Premier League England yookaan morkattoota isaa ta'anitti gatii salphaadhaan akka hin gurgurre ni dubbata. Kanaan wal qabatee tariiti gara Chelseadha ni imala kan jedhu gamanuma waan eegamu ta'us garuu Chelsea taphaticha ammas nan mallatteessifadhaa fedhan irraa qaba jechuudhaan kan inni dubbate. Ganna kana kilaboonni hedduun taphattoonni isaan mallatteessifatan hedduun isaanii taphattoota sara fuulduraa irratti akka xiyyeeffateedha kan himamaa jiru. Akka gabaasa transfer market jedhutti yoo ta'e ganna kana kilaboonni akkuma addunyaatti liigota garaagaraa keessa jiran maallaqni guddaan kan isaan itti baasanii fi ammas itti baasaa jiran taphattoota sara fuulduraa fi akkasuma immoo amala sara fuulduraa taphatuu warra qaban qarqara lamaan takkaa'u sara fuulduraa irratti warra taphatan akka ta'eedha kan himaatiin jiru. Yoo xinnaatiin humaayyuu jaame liigotuma sadarkaa tokkooti hanga 20ffaatti jiran sadarkaa addunyaatti yoo xiqqaate baay'inni taphattoota sara fuulduraa isaan mallatteessifatanii baay'een isaanii taphattoota sarara fuulduraati yookaan sarara qarqaraati jechuudhaan kan inni gabaase. Fakkeenyaaf jedha Hugo Ekitike Liverpool fi Maatiyaas Kunya Manchester United akkasuma immoo Matteo Retegui gara Italiidha, Victor Gyökeres gara Arsenal, Joe Pedro gara Chelsea kan dhufan dabalatee taphattoota kanneeniif qofaaf taphattoota maqaa isaanii tarreesse kana qofaaf taphattoota sarara fuulduraa taphattoonni kun hanga ammaatti yuuroo miliyoona 300 fi miliyoona 67 kan kaffalame taphattootuma kanneen arfaniif jechuudha kan maallaqni isaaniitti ba'e. Ji'a tokkotu ammoo jijjiiran taphattoota goolabamuudhaaf yookaan xumuramuudhaaf taphattoonni kana boodallee sarara fuulduraa irratti maqaa guddaa qabaniif maallaqni guddaan itti ba'a jedhamee eegame keessa Alexander Isak gara Liverpool kan deemu yoo ta'e gara paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 50 tilmaamama. Benjamin Sesko gara Newcastle yookaan gara Manchester United kan dhufu yoo ta'e paawundii miliyoona 87 kan inni tilmaamamu. Taphattoonni kunneen lamaan fi kanneen biroo immoo sarara fuulduraa irratti kan itti dabalaman yoo ta'e maallaqa taphattoota ganna kanaaf ba'e sarara fuulduraa irratti kanaan dura riikoordii kan ture paawundii yookaan immoo yuuroo biliyoona 1.87 kan ture yoo ta'u isa kana fooyyessuudha danda'a. Transfer market akka baasetti hanga ammaatti osoo jiini tokko hafuuyyuu jijjiirra taphattootaa fi kasarra fuulduraa qofa irratti taphattoota sarara fuulduraa qaban yookaan sarara qarqaraa irra taphatamanii qofaa fi yuuroon biliyoona 1.06 baheera. Taphattoota kanaan ji'a tokko walakkaa isaati kan inni hafu. Kana yoo ta'e ji'a tokko hafu kana irratti taphattoonni biroo sarara fuulduraa irratti taphatan yookaan sarara qarqaraa irratti taphatanii maallaqni isaaniitti bahu kun gatii jijjiirraa taphattoota sarara fuulduraa irratti ganna kana bahe riikoordii ta'uu danda'a jechuudhaan baheera. Hanga ammaatti garuu waggoota kurnan darban keessa taphattoota sarara fuulduraa irratti maallaqni bahe riikoordii hin fooyyofneedha. Garuu ji'a tokko hafe kana yoo ta'e keessatti waggoota kurnan darban irratti riikoordiin taphattoota sarara fuulduraa irratti bahee hin beekne bahuu danda'a. Waggoota kurnan darban kan bara darbee dabalatee bara darbee yuuroo biliyoona 1.87 bahe kan inni ture. Bara kana garuu taphattootumti lamaanuu yoo kan itti dabalaman ta'e riikoordiin kun daran fooyya'uu akka danda'udha kan himamaatiin jiru. Taphattoota qarqara sarara fuulduraa qaban amma fakkeenyaaf Alejandroon gara Chelseadhaa deemuu danda'a jedhamaa jira. Jadon Sanchoon gara Borussia Dortmund akka deemudha. Victor Osimhen amma moo gara Galatasaray akka deemu kan eegamu. Kana ala taphattoonni biroo maallaqni itti ba'a jedhamee eegamu jajjaboo sarara fuulduraa taphatan kan isaan mul'ataatiin jiranii. Kana wal qabate gatiin taphattoota daran dabaluu akka danda'u sarara fuulduraa irratti himamaadha kan inni jiru. Bara darbee akkaataa sadarkaa addunyaatti sarara fuulduraa irratti taphattoonni sarara fuulduraa qofa taphatan gara 496 ta'an kilaboota garaagaraatti daddabarfamanii kennamaniiru. Hanga ammaatti garuu bara kana ammoo ji'a tokko keessatti taphattoonni sarara fuulduraaf akkasuma amala sarara fuulduraa irratti taphachuudhaa qaban qarqara lamaan irratti taphachuu danda'an gara 261 ta'an kilaboota garaagaraatiif daddabarfanii yookaan jijjiiraadhaan kilaboota irraa gara kilaboota biraatti deemanii jiru. Kana jechuun ji'a tokko hafe yoo itti dabalame yoo xinnaatee riikoordiin kun fooyya'uu akka danda'udha. Barruun transfer market kan inni gabaase. Leenjisaan garee biyyaalessaa kubbaa miilaa kan Kanaadaadha adabbiirra turan biin Breestmaan gara hojii isaaniitti akka deebi'an himameera. Olompikii
Paaris ganna darbeetiin garee biyyaalessaa Kanaadaa durusanii hayyamaadhaan ala diroonii iddoo shaakala garee biyyaalessaa taphattoota Niwuziilaand irra balaliisuu isaaniitiin wal qabatee qoqqobbiin irra kaa'amee ture. Nama kana hojii geggeessaa akkasuma immoo leenjisaa itti aanaa isaa dabalatee jechuudha. Fiifan waggaa tokkoof kubbaa miilaaf sochii kubbaa miilaa kamittuu akka hin dhiyaanne nama kana kan inni adabe amma ji'a tokkoon xumuree gara hojii isaatti akka deebi'eedha kan himamaatiin jiru. Ammas hojii leenjisummaa isaanii akka itti fufan kan beekamudha. Waancaa yookaan immoo dorgommii olompikii san kubbaa miilaatiin Ameerikaan shaampiyoonii ta'uun ishee ni beekama. Everton ammoo rakkoo faayinaansii kilabicha mudate keessaa bahuudhaaf garee dubartoota kubbaa miilaa kilabichaa akka gurgure beeksiseera. Bara darbe sirna baasii fi galii kilabichaa wal madaaluu dhabuudhaan qabxiin irraa hir'ifamaa turuun ni beekama. Everton amma abbaa qabeenyaa dhuma kan kilaba garee dhiirotaa bitee Dean Frederick akka kilaba kana itti gurgureedha. Baasiin paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 5 ol waggaa 3 keessatti kilabni tokko baasuu hin qabu jedhamu Everton cabsee ture. Isa kana dandamachuudhaaf amma garuu kilabichi faayinaansiidhaan of utubuudhaa fi kilaba dubartoota kana akka gurgureedha. Kun ammoo kilaba sadaffaa garee dubartoota isaa gurgure isa taasiseera. Kanaan dura Chelsea fi Aston Villaan garee dubartoota isaanii kana gurgurachuun isaanii ni beekama. Odeeffannoo keenya kan biraatiin ammoo Arsenaal waggoottan 20 yookaan immoo 20 asitti keessumattuu immoo waggoottan kurnan darbanitti eenyurraa taphattoota baay'inaan bite eenyurraa maallaqa jabaa eenyutti baase kan jedhuudhaani waggoottan darban kana keessa Arsenaal maallaqni inni baase taphattoota hedduu kilabni inni irraa bitate kilabuma darbii isaa kan London kan ta'e Chelseadha. Yoo xinnaate taphattoota 9 Chelsea irraa mallatteessifateera waggoottan darban kana keessatti kurnan darban keessatti Chelsea kanaaf ammoo yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 73.7 Chelseadhaaf kaffalee kilaba Arsenal maallaqa guddaa waggoottan kurnan darbanitti kaffaleef ta'eera. Kilabni France Lille irraa ammoo taphattoota 3 mallatteessifateera waggoottan kurnan darban kana keessa Arsenal yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 18 kilaba kanaaf kaffale. Taphattoota 3 keessaa keessumattuu Gabriel Magalhaes dabalatee Nicolas Pepe taphattoota kanneen Jarvinho dabalatee kan Arsenal kilaba France kana irraa bitate. West Ham yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 16.6 Declan Rice kan inni irraa mallatteessifate. Real Sociedad irraa Mikel Merino akkasumas Zubamendi yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 2 baasee jira. Borussia Dortmund irraa taphattoota 3 fi yuuroo miliyoona 90. Manchester City irraa taphattoota 2 fi yuuroo miliyoona 87.2 kan inni baase. Real Madrid irraa taphattoota 2 yuuroo miliyoona 84 baaseera. Brighton irraa taphattoota 2 fi yuuroo miliyoona 82.5 akkasumas immoo Sporting Lisbon irraa Victor Gyökeres yuuroo miliyoona 63.7 kan siqu kan inni baase. Bologna irraa taphattoota 2 mallatteessifateera. Kanaaf yuuroo miliyoona 63.6 kan inni baase. Baay'inaan taphattoonni inni Chelsea irraa mallatteessifate asuma dhiyoo Madueke Kepa Arrizabalaga kaasuun ni danda'ama. Kanaaf jijjiiraan Chelsea fi Arsenal walitti hidhanni isaan qaban hammam hidhata cimaa akka qabu kan isaan namatti agarsiisudha. Tapha madaallii ga'umsaa kilaboota Ingilaandiin har'a Liverpool kilaba Jaapaan Yokohama F Marinos jedhamu waliin kan inni taphatu. Dheengadda AC Milan mo'atamuu isaa ni yaadatama. Liverpool madaallii ga'umsaatiin Newcastle United ammoo kilaba League All Star jedhamu waliin kan inni taphatu tapha madaalliidhaa kanaani. Arsenal ammoo boru Tottenham waliin kan inni taphatu darbii Londoniin tapha madaallii ga'umsaa kanaani. Victor Gyökeres akka taphatu kan inni eegamu.